Ashama kamoltan sagantaan BBC Afaan OROMO kibxata galgalaa eegaleera. Opereeshiniin Tigraayitti adeemsifamaa jiru yakkamtoota seeratti dhiyeessuun xumuramaa jiran Ministeerri Muummee Abiy Command Postiin hundaa'es RRM jiru jechuun ibse. So negotiation would be there, negotiation. Araarri kan jiraatu yoo meeshaan humna addaa naannichaa raayyaa duraa fudhate yoo barbadaa'e. Gama kaaniin pirezidantiin naannoo Tigraay humnoonni Eertiraa daangaa ce'uun waraana nutti bananii jedhan. Mootummaan Abiy Isaayyaas wajjin ta'uudhaan uummata Tigraay irratti weerara gaggeessaa jira. Kaleessa lola bakka Baayikaar jedhamutti gaggeeffame. Mootummaan Eertiraa ammoo ani lola keessan jiru jechuun ibseera. Miidiyaa hawaasummaa Afaan Oromoon qophaa'ee fi himannaa gareen Tiraamp filannoon waliin dhaame jechuus qabna. Sagantaa kana ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Opereeshiniin seera kabachiisuu Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma garee yakkamaattiin jedhan seeratti dhiyaatanitti itti fufaa jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmad barreeffama Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin opereeshinichi akkaatuma karoorfameen gaggeeffamaa jira jedhaniiru. Gamtaan Afrikaa immoo ibsa baaseen qaamoleen lamaan jubbummaa walirratti oofan dhaabuun mariitti akka deebi'an gaafate. Firaafolee dhugaasa gabaasa qabdi. Ministeerri Muummee Abiy battala garee yakkamaan hidhannoo hiikkatee naannicha keessatti bulchiinsi seera qabeessi deebi'ee kanneen seera jalaa baqatan yeroo to'annoo jala oolanii seeratti dhiyaatanitti opereeshiniin kun ni dhaabbataa jedhu. Lolli naannoo Tigraayitti eegale kun har'a guyyaa 7ffaa qabateera. Torban irraa kibxata galgala halkan sa'aatii 4 ture. Hidhattoonni dhaaba naannicha bulchutti hidhata qaban kaampiiwwan raayyaa ittisa biyyaa haleelan jechuun mootummaan Itoophiyaa kan ibse. Ergasii Ministeerri Muummee Abiy raayyaan ittisaa akka tarkaanfii fudhatu ibsan. Dhaabni naannoo Tigraay bulchummoo weeraratu natti baname jedha. Ergasii eegalee lolli bakkeewwan garagaraatti naannichatti adeemsifamaa jira. Lolli kun garuu dhaabbatee nagaan akka hiikamu dhaabbilee fi biyyoonni garagaraa gaafatanis Ministeerri Muummee Abiy hanga qaamoleen biyya jeeqaa jiru jedhan kun seeratti dhiyaatanitti tarkaanfiin akka itti fufu ibsan. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamat haala Itoophiyaa irratti ibsa har'a baasaniin walitti bu'iinsa waraana Itoophiyaa keessa jiru yaaddoon hordofaa akka jiran himan. Gamtichi birmadummaa Itoophiyaa akka kabaju ibsuun qaamoleen lamaan jibbummaa walirratti oofan akka dhaaban gaafatan. Fedhii biyyattii irratti hundaa'uun qaamoleen lamaan karaa nagaan furmaata akka barbaadanis ibsaniiru. Kanaafis Gamtaan Afrikaa deeggarsa akka taasisu ibsaniiru. Kana dura dhimma pirezidaantii naannoo Tigraay Gamtaan Afrikaa gidduu seenee akka araara buusu gaafatan irratti addatti ibsarra ba'een wanti deebiin kenname hin jiru. Guyyaa kaleessaa dhalattoonni Tigraay Ameerikaa keessatti hiriira taasisaniin waraanni akka dhaabbatu gaafataniiru. Dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee keessatti walgahii taasisaniin immoo haleellaan akka cimu garuu lammiileen nagaa akka balaaf hin saaxilamne gaafataniiru jechuun miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Dabalataan miidiyaaleen mootummaa raayyaan ittisa biyyaa buufata xiyyaaraa Humaraa to'achuullee gabaasaniiru. Torban darbee eegalee wanti naannoo Tigraayitti mudate Itoophiyaa ijoo dubbii addunyaa godheera. Loluma naannoo Tigraayitti adeemsifamaa jiruun pirezidantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabar Mikaa'el waraanni Eertiraa humnoota Tigraay irratti lola bane jechuun himataniiru. Ibsa irra kennaniin mootummaan ammaan gorra jiru kun biyya diinaaf dabarsee kan kennedha. Saboonni Itoophiyaa mormuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Lola deemaa jiruun balaan dhaqqabullee ibsan. የአየር ድብደባው በከተሞቻችን ብቻ ሳይሆን በገጠርም ገጥሞናል። ይህ ዘመቻ እስካሁንም ከፍተኛ ሰብአዊ የማቴሪያል ጉዳት Haleellaan xayyaaraa magaalota qofa otoo hin taane baadiyyaa keessas nu qunnameera. Duulli kun lubbuu namaa fi meeshaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu irra kan darbe deemee tokkummaa biyyattiis ni miidha. Mootummaan Abiy Isaayyaas wajjin ta'uudhaan uummata Tigraay irratti weerara gaggeessaa jira. Kaleessa lola bakka Baayikaar jedhamutti gaggeeffameen mootummaan Eertiraa duubaan meeshaa waraanaa guddaadhaan haleellaa raawwachuun tumsa isaa agarsiiseera. Uummanni Tigraay humna weeraru waan ofirraa qolachaa jiruuf deeggarsi Eertiraa kan barbaadame dhukaasa nu eegali kan jedhame. Barii har'aa eegalee immoo waraanni Isaayyaas daangaa biyyattii cabsee weerara eegaleera. Uummanni Tigraay wareegama barbaachisu kaffalee daangaa kabachiisuudhaaf duubatti hin deebi'u. Bulchiinsa biyyi daangaa biyya ormaaf dabarsee kennee Tigraayin reebuu filachuu isaa hunduu beekuu qaba. Dhimmi kun uummata Tigraay sabaaf sablammoota Itoophiyaa fi Eertiraa ilaallata. Gantummaa guddaadha. Lammi biyyattii mootummaa biyya alaa fayyadamee cabsuudhaaf mootummaa daangaa biyyaa dabarsee kennetu jira.
himannaa Dr. Dabratsiyoon irratti gama Itoophiyaan wanti jedhamee hin jiru. Akka Reuters ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saala waabeeffachuun gabaasetti garuu Eertiraan lola kana keessaa hin qabu jetteetti. Usmaan Saala kun wal dhiibdee keessaa hin qabnu jechuun ibsan. Torban darbee ajaja kaabaa raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa banuun kan himatame dhaabii TPLF yeroo ammaa raayyaan ergama isaa ba'uu qabaa jechuun dubbateera. Raayyaan weerara alaa qolachuuf dirqama qabus ergama isaa raawwachuu qabaa jechuun dubbataniiru. Dr. Dabratsiyoon dubbi isaanii har'aan lolaan wanti furamu hin jiru mariin akka furamu jechuunis gaafataniiru. Gama kaaniin har'a waaree booda ibsa miidiyaalee alaaf kan kennan dubbi himaan komaand poostii dhimma naannoo Tigraay keessa deemaa jiru hordofuu kan ta'an Ambaasaddar Reedwaan Huseen bilbilli naannichatti cite TPLF raawwatee jechuun himataniiru. Mariin kan jiraatus gaafa seerri kabajamedha jechuun dubbatan. When they were about besieging our commands there, the first thing they did was Ajaja kaabaa achi jiru yeroo marsuuf jedhan miseensonni raayyaa waan shakkan ibsuuf gara ajaja raayyaa waliigalaatti bilbilaa turan. Wanta achitti raawwachaa jiru ibsuu isaaniin dura garuu tajaajila teleekominikeeshinii kutani. Achi immoo elektirikii kutani. Ibsaan bannaan wal argachuun dadhabame. Yeroo ammaa wanta naannicha keessa adeemaa jiru baruuf hanqinni odeeffannoo jira. Garuu hanqinni odeeffannoo mudate hojiidhuma jarri TPLF hojjetaniin. Araarri ni jira garuu yoomi kan jedhudha. Araarri kan jiraatu yoo meeshaan humna addaa naannichaa raayyaa duraa fudhate yoo barbadaa'e humnootni hunduu sochii amma taasisan irraa dhaabbatan akkasumas yakkamtoota seeratti dhiyaatanii seerri kabajame qofaadha. Yeroos nageenya waaraa mirkaneessuu irratti marii taasisuun danda'ama. dialogue and then discuss on the lasting peace and coexistence. Haleellaa raayyaa raawwataa jiruun miseensonni humna addaa Tigraay 500 ol ajjeefamuu miidiyaaleen biyya keessaa raayyaa ittisa biyyaatti ajajaa olaanaa Izii Kaabaa Meejor Jeneraal Balaayisiyyuum waabeeffachuun gabaasaniiru. Kan harka kennanii fi meeshaaleen garaagaraa to'atamuu ibsan. Haa ta'u malee gama raayyaatiin namoota miidhaman wanta ibsan hin qabani. Gama naannoo Tigraayin badiin dhaqqabe lakkoofsaan ibsamee hin jiru. Ta'us kaleessa Reuters akka gabaasetti gama raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiinis miseensonni dhibbaan lakkaa'aman akka ajjeefaman gabaasuun ni yaadatama. Amma mooduu gabaabseen sinitti himaa qoricha HIV haaraan yaalirra jiru miidhaa vaayirasichi qaamarraan ga'u ittisuurratti qoricha guyyaatti kennamu caalaa 89 milkaa'aa ta'uu saayintistoonni himaniiru. Kaaba Moozaambiikitti jihaadistoonni gartuu IS waliin hidhata qabu jedhaman namoota 50 ol irraa morma kutuun ajjeesuu isaanii miidiyaan biyyatti gabaase. Hidhattoonni kunniin dirree kubbaa miilaa mandara tokko keessa jirutti haala suukaneessaan morma kutaa qaama mummuraa dirree sana lafa jechaatti geeddaran jedhan gabaasaaleen. Hoogganaan siyaasaa beekamaan biyya Palestine kan waggaa hedduu Israa'elii fi Palestine jidduu nagaa buusaa ture Saayid Erekat du'aan boqotan. Erekat dhukkuba kooronaavaayirasiin kan lubbuun isaanii darbe. Du'a Saayid booda pirezidaantiin Palestine Mohammud Abbas guyyaa 3 guyyaa gadda biyyaalessaa labsaniiru. Qorattoonni Awustiraaliyaa buqqeen mataa umurii waggaa miliyoona 2 qabu kan Afrikaa kibbaatti argatan achi dhuftee dhala namaa irratti hubannoo haaraa dabala jedhan. Buqqeen mataa dhiiraa argame hortee eessuma yookiin adaadaa gosa Homo erectus akka ta'e ibsameera. Oduu biraattan darbaa filannoo Ameerikaatiin injifannoon Baayiden erga dhaga'ame booda gareen ce'umsaa hanga Baayiden baallii fudhatanitti dalagu deeggarsa baajeta federaalaa eegaa jira. Haa ta'u malee pirezidaant Tiraamp injifatamuu isaanii hin amanne hin fudhannellee yaada isaanii kana riippablikaanonni deeggaraniiru. Gaafa sagaleen lakkaa'amu rakkoon ture jedhu Tiraamp ta'us ragaa dhiyeessan hin qabani. Gareen duula filannoo Tiraamp bulchiinsa Peensilveeniyaatti himannaa haaraa baneera. Aslii Galgaloo gabaasa qabdi. Bulchiinsi Barack Obama waggoota 8 pireezidantii ta'an Ameerikaa akka ture Joe Bideniin dorgommii pireezidantummaa Ameerikaa barkaan Donald Trump injifatee pireezidantii Ameerikaa 46 ta'e. Pireezidanti Trumpiin agammaa injifachuu Joe Bidenii dorgommii kan keessa fudhachuu didee mormii qaba. Isteetiiwwan garaagaraa keessatti deeggartooti Trumpiileen hiriira ba'uu jiru. Gareen duula filannoo Trumpii kalee himannaa seeraa mana murtii federaalaa kan Peensilveeniyaa bantee akka waraqaa injifannoo Joe Bidenii kennamu hoogganoota isteetichaa hariifachiisan dhaabbachiisan.
ta'ullee abbaan alangaa Pennsylvania falmiin sun bu'aa hin qabdu jedhe. Joe Bidenin sanbataa Pennsylvania injifatee Electoral College 270 kan injifachuuf barbaachisu dabre. Abbootiin alangaa paartii Riippaabilikaa Trump duub jirraa jettee beeksifte. Seneetaan Riippaabilikaa beekamaan Mitch McConnell Trumpiin mirga harka dhibbaa qabaa jedhe filannootaan falmuuf. Ogeeyyiin garuu filannoon hatamtiin jirtu jedhu waan raagaan agarsiisin jirreef. Haa ta'u malee abbaan alangaa Ameerikaa William Barr arbak boot seeratiif eeyyam qorachaa filannoo tanaatiif kenne. Eeyyam kanaan wal qabatee hoogganaan damee haqaa Richard Pilgan hojii dhiise ba'e. Akka gabaasa CBS'tti Trump aangoo gadhiisuu dinnaan Joe Bidenin yaada karaa seeratiin falqabaa jedhan. Gaazexeessitooti White House garuu Trump aangoo amajjikee gadhiisuuf eegamaa jetti. Xumura geenyeerraa dargaggoon ganna 26 Rooba Alam Mul'ataa barataa Yuunivarsiitii Finfinnee barumsa sooftiweer injiinaringii ta'ee utuu jiru appilikeeshinii fi marsariitii afaan Oromoo adda addaa hojjechuu eegale. Sana booda kana dura appilikeeshinii macaafa qulqulluun afaan Oromoon qopheesseera. Amma immoo miidiyaa hawaasummaa akka Instagramii fi Facebookii guutummaatti afaan Oromoon qophaa'ee fi ammayyaa jedhamu hojjetee dhiyeesseera. Miidiyaan hawaasummaa ammayyaa kun maali? Fayyadamni akkamitti difatamaran deebi'a? Akkamitti immoo namoonni itti fayyadamuu danda'u kan jedhu irratti firaafoolii dhugaasaa dubbisteetti kunuuti. Appilikeeshinii kana aayidiyaa masaayyuu kan fide mucaa hiriyaa godhachuun bisaa immoo jedhama. Footograafarii waan ta'eef hojiin isaa footoo kana kaasee sheer gochuu gatii barbaaduu fi booddeen immoo afaan Oromoodhaan waan akkas hojjechuu dandeenya. Kan namni suura isaa irratti wal jijjiiruun ispeeshaalii amma ayyaana adda addaa kanneen akka irreechaa irratti namni suura isaa wal jijjiiruu barbaada. Isa kanaaf immoo pilaatfoormii namti danda'e afaan Oromoon kan mataa isaa barbaachisa jennee yaadneetu akka kanatti jalqabne jechuudha. Instagramiin fayyadamtoota baay'ee qaba. Adda kan godhu maalidha mee kan kee? Adda kan godhu tokkoffaa guutummaa guutuutti afaan Oromoodha. Lammaffaa immoo akka Instagramiis baay'ee bal'aasituu hin ta'in koominiitiidhuma keenya afaan Oromoo kan ilaallachuu danda'u. Afaan Oromoo babal'isuu gatii barbaanne fi inni guddaan isaa fayyadamtootuma afaan Oromoo akka qabaatu fedha. So booddee adeemsicha gaafa bal'achaa deemu garuu qooqa adda addaatti dabaluun dirqama ta'a jechuudha. Amma inni kuni amma sooshaal miidiyaa baay'een kan akka Feesbuukii, Instagramii fuula yookaan piroofaayilii kan ofii kee banatteeti achirratti wanta qooduu barbaaddu suuraa yoo ta'e viidiyoo yookaan barreeffama qooddaa. Sana booddee ergaa dhuunfaatti walitti erguu dandeessan. Wanta kanas of keessaa qabamu maxxansuu duwwaadha. Lamaan isaanii hin danda'ama. Haasaanis jira yookiin haasaa yookiin chaatni jedhamu. Akkasumas immoo maxxansiis jira. Garuu beezikaaliin barbaanne baay'ee barbaachisu maxxansa sana irratti namni yaada qabu tokkoffaa lamaffaa ilaalcha qabu sadaffaa immoo keessumaa aadaa isaa suura adda addaatiin seenaa darbee seenaa amma jiru hundumaa maxxansuu danda'a. Kanaaf namni kamiyyuu akkaawuntii mataa isaa yookiin eenyummeessa jennee waamnanooni eenyummeessa mataa isaa banee maxxansuu danda'a. Even yaada sana irratti gaafa maxxansa kee maxxansitu yaada sana irratti komantiin barbaadu kanaan of gochuu dandeessa. Maaliif amma fakkeenyaaf namni haasaa jibbaa yookiin hate speech yookiin suuraa fi haasaa abnaleetiin gaafa namni post godhu report gochuu danda'a namni. Gaafa report godhu gara keenya dhufaa jechuudha gara administreeteriin yeroo sana akkaawuntii sana block godha jechuudha. Community Oromoo keessatti ammam fudhatama argata jettee yaaddaan? Fudhatamallee guddaa qabaatee deemaa jira. Sababni isaas amma yeroo irreechaa irratti namooti ijoolleen baay'ee Facebook irratti suuraa isaanii baay'ee sheerii gochaa turani. Garuu Facebookiin gatii baay'ee guddaa ta'ee fi namni wal arguu hin danda'u achirratti. Garuu inni kun shortii fi pirisaayisii gaafa ta'u koomunitii xumurratti wal arguun baay'ee gaarii ta'a inni gatii yaannee fi gaafa koomunitii isaanii arguu barbaadan immoo kanarratti fayyadamuu danda'u. Dargaggoon kun beeksisarraa galii argamuun akka itti fufuu hojii kana itti fufuu yaadeera. Sagantaan BBC Afaan Oromoo kan kibxata galgalaa kanumaan xumuramaa boroo walitti deebinaa halkan gaarii.